matti dubbii kana dhugaa godhattee wabii duuka baduuf deemti. Dhugaadha wanni kun hammam dhugaadha hammam soba namaaf hin galu. Wabiin immoo akka nama gaarii ta'e akka dhugumatti nama cimaadha nama gaariidha nama namaaf yaadu jechuudha. Ayyuun immoo namaaf nama akka wanyaachisuu deemtu viidiyoo isaanii irratti argitanii jirtan jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fi keessanii isin jecha anillee nagaa goota alhamdulillah galata rabbii. Har'a walitti deebinee jirra. Viidiyoo keenya like godha share godha. Samoona kana immoo sirrimatti na harka gadi buutanii jirtanii anillee isinirraa badee jira. Dhugaa dubbachuuf waa'ee ayyuu fi waa'ee wabii irratti dubbachuuf deema har'a jechuudha. Mee wanna kana miidiyaan hedduun irraa dubbataa jira. Mee anillee hayaalu kan jedhu wanna natti fakkaate wanna namaaf barumsa ta'u kan jedhutu keessa kiyyatti dhagame nama tokko gaarummaa isaa fi badummaa isaallee shamarran tun qalbiin isii hammam dhaabbattuudha. Hammam jarjarti. Hammam nuti dhiira tokko kamallaqa qabuuf kabifa qabu garaa walii filan mee qalbii teenya tana laala. Gaafa dura mucaan kun jechuudha dhugumatti wabii jechuun nama gaariidha. Saidoonis nama gaariidha. Ayyuun immoo namoota kana namoota meeqa walitti buusuuf deemti. Tarii piraankii ta'amoo tarii dhugaa ta'amoo nattis dhugaa fakkaachus dide. Ana akka kootti isheen tuni mucaa kana fattanuuf deebitee Saidoo walitti buusuuf maaliif akka gootu bicha Allahu aalam isiif rabbitu walitti beeka. Jarana mucaan tuni kaleessa qiyaamaa san hunda dhaabdee namaaf nama wanyaachiftee mucaa kana tumsiistee kaasee yoo amma haasa akkana isa haasawtu maali والله dubartiin tuni dhugumatti nuti jechuudha nuti akkuma ligalaatu nuti wallahi nati fakkaanne garuu mootu ayyuu namaaf nama walitti naqaa deemti. Tokkoffaa guutuu maatii Saidoo akka jiru maatii wabii akkasitti zariidha jechuudha ijoolleen kun zariidha walumaa galatti haga maamtuu gootu ijoolleen kun zarii na fakkaatanii nama zaris ta'uu baatan fakkeenyaaf ijoolleen naannoo tokko jechuun fira jechuudha. Kan lalat dhugaa wanni wabirraa itti baradhe tokko yookiin immoo ayyuurraa wanni barattanis ni jira. Wabirraayis wanni barattanii jira. Fakkeenyaaf wabiin akka jabaa namaa ta'e jechi inni isiin jedhe sun garuu wallahi ana akka kiyyaatti jechuudha jecha yeroo hundi isii barumsa guddaa ta'a jechuudha. Dhugaatti intalli baalagee jechuun maqaanii maaliif hojjettanii isiin akkamitti kaleessa qiyaamaa buuftee har'ammoo wabiidha waan akkana haasuftaaraan sodaadhe ati na jaalala isaa erga beeyte kaleessa maa wajjin badin gizeen rakkina qabaatu abbaa qabeenyamaa filatte erga wabii jaalatte bar abbaa qabeenyaa filattu Saidoo jaalatte odon taane tamma mallaqa jaalatte ayyuun dhugumatti Saidoon jaalanne dhuguma dhibbumaan dhibbatti Saidoon jaalanne maali hojjettanii mallaqa jaalattiiti otoo Saidoo jaalatte hara ol qalbiin ishee lama jechuudha laala nama qalbii lama jechuun ayyuudha. Gara mucaa kanaan leecituu jetti gara wabiin leecituu jetti gara Saidoo leecituu jetti lubbuu ishee tana of qabuu dadhabdee beekaa maaliif ree takka mallaqa feetii takka jaalala feetii garaagarummaan hin jira garuu wallahi billahi jechuudha isa mallaqaa irra isa kamtu caala isinitti fakkaata isa jaalalaattu caala qabeenyi kuni sakandii takkatti dhabuu dandeetta garuu jaalala yoomiyyuu dhabdu yoomiyyuu dabalaa deema malee hir'achaan deemu manni jaalali seene manni mashaakilli ganamarraa qabee seene maal jette jedha ganamarraa qabee wanni mashaakilli seene ila dhumaa itti eega wabiin amma sin barbaadu jedhen ishee irra Saidoo filate maaliif hojjettanii hiriyummaa isaa san filate Saidoo leen as keessatti balleessaa guddaa inni qabu Saidoodha. Dhugaa jirtu lafa kaayuu wayya maaliif hojjettan mucaan kun hiriyaa isaa ta'e ture zarii isaa ture garuu moo zarmatu dhiisa hiriyummaa malaalee har'a wabiin jechi wabiin jedhe kun wallahi yoomuu nama keessaan baatu afaan isaa damma haa dhungatu. Rabbiin intala quwwaa qabdutti haa kennu maaliif jechi inni ayyuun jedhe inni ayyuu irra eduna barbaadde duruma na duuka faana buuta dhugaadha erga barbaadde har odon taane dura faana buuti duruma wajjin isa duuka lixi duruma isa wajjin carqii takkitti hoo qabaate fakkeenyaaf carqii takkitti tan hoo qabaate wabii duuka baafatte otoo jaallatte dubartiin gaafa nama jaallatte waa hedduu balleessiti garuu moo gaafa mallaqa jaallatte mashaakila hedduutu uumama
har'a sodoon taane gaha bultiin ijaaramillee wanti lolaa fi wanti hayii hin taatu beeka. Saidoon asitti amma miliyoona meeqa gannaqaa jira. Miliyoona meeqa gannaqaa jira. Miliyoona meeqaa kunuyyuu gifiidha tokko laala. Dubartii takka fuudhuuf miliyoona meeqa gannaquuni qabeenya isaa san mul'isu odoon taane dhugaa rabbii dubbachuuf maasiyaadha. Ana akka kootitti wallaahi waan hin taane jedha. Otoo beelaan meeqa odoo dheebotaan meeqa jiru Saidoon har'a odoo sadaqaa godhe hanga miliyoona kanaa gannaqee isii fuudhu. Kuma dhibba lamaanuu yoo fuudhe waan guddaadha. Garuu immoo miliyoona gannaqee isii fuudhu wanni kun fiixa isa baasamu fiixa isaan baasan Allah alam rabbiitu beeka. Haa ta'u garuuyyuu otoo masgiida tokko sadaqaa kenne odoo hoteela tokkoon banate har'a miskiina tokko bakka mara deemee fakkeenya bakkuma tokko deemee odoo gargaare yaa bareeda isaa. Intala takkittiif intala bor isa gantuuf intalli tun immootu hin teettu beeka. Ayyuun Allahu alam akkuma yaasuun jedhe san dubbiin ayyuu ammaayyuu dhaabbatan qabdu. Meema fakkeenyaaf laala kaleessa Saidoo duuka maraachaa turte qiyaamaa baasaa buusaa turte amma immootu as garagaltee wabiiduu si faana badaa dhuguma faana baduu heddii kuni faana baduu miti amma bakka isiin dhugaa jaalalarreef argaa jirtu waa'ee jaalalaa hamma wabiin isii jaalatu himmootu namni tokko gaafa nama jaalate dhiirri tokko jechuudha wallaahi billah gaafa si jaalatu qile si duuka buuti gaafa si jibbitus akkasuma si gattee deemti dhiirri jechuudha. Ayyuu amma qalbiin ishee dhaabbataa miti jechuudha. Waa'ee Saidootitti deemina waa'ee gabbara isaa waa'ee baasii nyaata isaa jette haati mana isaatiiyyuu jechuudha. Gatii hamma kana sargi isaatitti kafaluu manna hiyyeessa tokko otoo irraa qabeenya hafee miti hiyyeessa lama hiyyeessa sadi otoo waan tokko uume addunyaan kana caalaa isa dinqisiifatte Saidoo jechuudha. Otoo rakkataa tokko bakka tokko deemee gargaare rakkataa meeqa kamtu jira ka nyaateen bulli ka dhugeen bulli otoo kana gargaare addunyaan kana caalaa isa dinqisiifatte. Ana birrii mallaqa namoonni akka ani ayyuu fuudhu alarraa na ergan jedhaa miti soba. Maali yoo jettan akkuma Sumayyaan jette Saidoon nama yuutuubii gurguraa ture keessaa isa tokko. Mallayni kuni ka bu'u ka yuutuubii ta'uu danda'a hin gowwoomina. Saidoo namni mallaqa buusa maali? Saidoo akkamitti namni mallaqa buusa dhugaa rabbii dubbachuu ayyuun dama amma bitaa mirga galabbatamaa jirtu tanaa miti. Kaleessa Saidoo maraachaa har'ammootuyyuu wabii duuka si duuka badachaa akkamitti yaadan. Sumayyaan bara nu caalaa isa beekti miti abbaa manaa ishee isinii mootu warroonni hordoftoonni isaa fakkeenya Saidoo namoota meeqatu irraa Saidoo namoota meeqatu YouTube irraa bitachaa ture hin beektan isin keessattuu ijoolleen biyya Arabaa jirtan likkiti beektan. 200 bitan 550 bitan 30 90 wayin bitaa turtan jechuudha. Akkuma Sumayyaan jettetti jechuudha. Kanarra garuu itti seenamee jira sunni abbaan qabeenya tokko namni qabeenya tokko qabu waan fedhe godhuu danda'a. Isaan odoon taane barumsa shamarran teenna waan wal gurfachuu qabnu qalbii teenna tana takka haguunu nama nu jaallate otoon taane nama si jaallate duuka faana bu'e. Namni si jaallate fakkeenyaaf qilleessi duuka bu'a. Namni ati jaallate mootuyyuu sa'aatii barbaade si gatee deema. Sa'aatii barbaade si bilbila. Sa'aatii barbaade waan fedhe si gochuu danda'a. Namni nama jaallate dhiirri gaafa nama jaallattu maal isin fakkaata qilleessi duuka buuti dhiirri si jaallate taana. Dhiirri si jibbitu immoo sa'a barbaade si bilbilti sa'a barbaade si dhiiste. Ajaa'iba rabbii wallaahi waan baay'ee tokkotti nama ajaa'ibu. Kanaaf dhiira si jaallate otoo hin taane dhiira inni si jaallate duuka lixxe inni si jaallate duuka qeelbu'e. Lammaffaa mootuyyuu mallaqa hin filatin. Wallaahi mallaqa harka shanan qabdaa miti fayyaa qabdaa miti luka qabda qaama kee guutuu qabda taanaan ati dhugumatti guutuu namaati waan ta'eef dalagachuu dandeetta. Dalagdee fiduu dandeetta bakka feete deemtee biyyee hafrisitee waan feete gootee fiduu dandeetta. Dhiirota nama jaalanne duuka hin deemina. Mallaqa hin laalina. Dhiira si jaalatu ka bifa fokkataa ka keessi isaa bareeda ka yeroo siif qabu ka si bashannansiisu ka si tabsiisu duuka faana bu'e. Garuu wanni isin jechuu barbaadaniifama. Garuu dhiira gaafa ofii keetii jaallatte wallaahi billaahi hin argattu. Abadan ati
dhiirri tokko jaalatee dubartiin abadan hin argattu. Isa kanaaf isinin jechuu barbaade. Kanaafuyyuu dhiirri jaalatamurra ati jaalatur inni si jaalatutu bareedaa isin jechuu barbaade. Viidiyoo keessanitti dheeressa jira amma viidiyoo biraatti walitti deemnu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.